Ayya galatomaadha. Kitaaba kana an dubbisee waan galee Dr. Biraanuu as keessa namidduu jira waan siyaasaa ka beeku, like theorizing political ideology using functional biology. Sirni xixiqqoo walitti hidhamee guddaa ta'a. Seelii walitti hidhamee orgaan ta'a. Orgaan walitti hidhamee orgaan system ta'a. Systematti walitti hidhamee nama ta'a. Kitaabi kun moodeelii kanaan dhiyaate. Systemni xixiqqaan sun yoo walitti hin hidhamne ni badaa jedha. Dhugaadha. That works for functional biology. Onnee kiyya yoo na keessa baaftanii onneen kiyyalleen hin du'a, anilleen hin du'a. I cannot wal barbaanna jechuudha. So principally functional biology kana fayyadamuudhaan political theorize godhuun kun hagam nama deemsisa. Gaafi. Because am Oromooni Amaara waliin yoo walti inni daamu jedhe hin du'u, of course, for sure. In badu faayidaa ida'amuun sun faayidaa fiduu danda'a, of course. Political obboleessi kiyya ka common denominator jedhe sun common denominator political interest irratti yoo waliin qabaanne yoo walti ida'an we can maximize our interests. So how feasible is actually modeling a political ideology using functional biology, the concepts of functional biology? Gaaffii tokko. Lammaffaa Obbo Leencoo Prime Minister Abiy Itoophiyaan isaatiyyuu Itoophiyaa akkamiiti? Jechuun Itoophiyaa yoo jennu we have different concept of Ethiopia. Conceptiin Itoophiyaa tokko Gibbons Ethiopia ka jedhamtu akka jira. Obbo Leencoo lataa kitaabisaa The Ethiopian Empire at the Crossroads, Decolonization and Democratization or Disintegration jedhu san keessatti Gibbons Ethiopia. Abaa'oon Gibbons Itoophiyaatiin lole. Itoophiyaan suni Itoophiyaa nyaaphaan marfamtee amata 1000 jiraatti. Ka addunyaan illee isii irraanfatte, ka isiilleen addunyaa irraanfatte. Itoophiyaa akkasiiti. Kitaaba kana keessatti yaada akkasiitti calaqqa. Peejii 52 yoo afaan Oromoo ilaaltan, Itoophiyaan tuni addunyaa kanarraayyuu yeroo hedduu hariiroo isii addaan kuttee turteetiin jettee akka samra kookee seentee waan jedhu jira. So this shows the Ethiopia that Prime Minister Abiy has in his mind is Gibbons Ethiopia. Atiin OLF keessa gaaf jirtu Gibbon Ethiopia kanaan lolte amma kamii wal taraaramuuf deemtaa? Yeah, I think ni gaha. Galatoomii sadaffaan isiniif kennama. Galatoomaa carraa naa kennitanii fi maqaan koo Tasfaayee Firrisaan jedhama. Ogeessa miidiyaati. Jalqaba yaadan kaasuu barbaadu. Yaadni dhiyaatan kun namoonni nu dhiyeessan kunis kabaja guddaa qabu. Baay'een galateeffadha. Haa ta'u malee waan kaasuu barbaadu tokko jira. Jalqaba Obbo Leencoo irraa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii turani. I think xinnoo isheen rakkisa. Maaliif conceptiin the expression and the intention wanti jedhamu jira. Intentioniin isaa naa gala. The expression is not good. Maaliif mootummaa waloo namoonni sabaaf sablammoota irraa dhufanii hundeessanii ceesisuuf hojjechaa jiran malee mootummaa Oromooti jedhanii leebilii gochuunsaa baakfaayiris waan qabuuf sirrii natti hin fakkaatu. Lammata immoo uummanni Oromoo aanga'eera jedhaniiru. Mootummaan kun mootummaa dimokraataa, mootummaa uummataan filatame hundeessuuf ceesisuudhaaf qabsoo guddaa gochaa kan jirudha malee uummanni Oromoo bakka bu'oota isaa filatee aanga'eera jechuuf xinnoo na rakkisaa kan attamitti ilaaltu jechuufani. Kabiraa Dr. Biraanuu ilaallata gaaffiin koo kan biraa Dr. Biraanuun nama hayyuu sooshooloojiiti.
ida'amuudhaaf haaldureewwan guutamuu qaban maal fa'i? Ida'amuudhaaf haaldureewwan guutamuu qaban maal fa'i? Kitaabarraas ta'ee beekumsa keessan irraa kaatanitti nu ibsatanii maaliif karaa caasaas karaa dhaabbilees karaa waan adda addaa waan guutamuu qaban waan jiraniif utuu nu ibsatanii jedhee tan kaasuu barbaada. Sadaffaa Dr. Mangistuu ilaala democratization jedha malee waan biraa dhumeera jedhaniiru natti fakkaata wanta hoggora dhiifamanaa godha. Amma obboleessi koo gammaa kan kaasee jira piroosesiin amma keessa jiru maybe it is in the process of decolonization natti fakkaata naannoo. Uummata cunqursaa fi hacuuccaa keessaa baasuudha. Even filannoon dhugaa haqa qabeessa filatamee sirni dimokraataa ta'e sirni federaalistii dimokraataa ta'e hundeeffamne biyya kanatti kun beekamaadha. Kanaaf are we really in the process of democratization? In fact, naagala elementoonni democratization keessa jiran nu badhaa garuu isa fuuldura wantoonni sila jedhame kun decolonizing gochuun har'akkoo namoonni uummata Oromoo akka sabaatti fudhachuudhaaf rakkachaa jiran. Sila profeesaris kaasaniiru common ground common intana qabaachuu qabna ni jedhamu sun equal common qofatu hin ta'in equal ta'uu qaba waan jedhuun qaba. Kanaaf kan irratti tu ibsitanii is it really isa jettan sun liberty equality fraternity wanti jedhaman kun utuu haala mijataa ta'een tu hojiirra ooliin democratizing gochuutti ceenirraa wanti jedhamu kun samee galatoomaa ulfaadhaa guddata. Galatoma guddata gadaalcha naan jedhani ani otoon yaada lamaan tokkoon kaasini waan Dr. Mangistuun duratti kaase waa Itoophiyaa wajjin wal qabate waan tokko jechuun barbaada. Yeroo baay'ee ijoollee keenyanis kan wal lollu akka carraa ta'ee erga wayyaaniin biyya kana seente asuman jiraan yeroo baay'ee alatti gad hin baane waan baay'ee sordofaan ture. Waan irra ta'e kanas namni natti mun jiru jechaadha. So asirraa kaanee amma waa'ee Itoophiyaa kana yoo ana osobnu ta'e gadi nu'is akkuma jaroonni nuu kennitetti gadi buufnee yaaduudha natti fakkaate irratti. Waa'ee Itoophiyaa yoo hankaafnu ta'e jaroonni hataniit seenaa biyya kanaa seenaa kush hatanii hoggaa isaan nuu fidanii onnoo jedhan nu'is akkasumatti dhiyeessinaa jechaadha. So jalqabatti ol kaafnee nuti amma fakkeenyaaf by default nam tokko ka'eet including the prime minister Abiy ወደ ቀድሞ ከፍታችን እንመለሳለን ኢትዮጵያን ወደዛ እንመለሳለን ጀቹ ማል ጀቹ ዳይሰይ እዛት the history of Ethiopia within 3000 እሰጀሮን ጀቱሰን ሴናን ሱን ይወት አንተውተ ያ የዲቃሎች ታሪክ ነው ይፈተማና ጎዳት so ወደ ቀድሞ ከፍታ እንመለሳለን ነው ጋጀኑ ነው ወደ ኩሽ civilization ጀቹ ኬኛ 3000 plus 5000 6000 7000 ነው የጠን ወራ ብየ ከና ይጃረ ጀዳነች ከሳ ኢነርጂተኒ ከናፉ ኢሳ ሲሬሱን ኢሳ ዲፌንድ ጎቹን ነምነ ሲቲ ወልገ ኩኒ ኢሊቲ ከጀደ ጃንጀ ዱፈን ማለ ወራ ካምራት ተከሲት እንዱበት ማለፊ ዋን ብራጃው ነው ታው so inni akkasi sirraa'u tira jira seenaan biyya kana seenaa kush jennee afuran gara isa kanatti hoggaa deebinu daqiiqa lama keessatti gaa waan dubbadhu beeku phobia of Oromo elite towards the Amara or Naftanya let me say phobia nuti Amara irraa yookiin immoo Naftanya in quote unquote jennu san irraa qabnu yeroo hunda qarqara nu oofa qarqara deemna yeroo hunda achi lagatti gadi buuna sorry to say like Obolencho Bati you've been in jungle ya yeroo waan ta'eef akkas turte you couldn't make it gochuun dandeenya jechaadha. So arra jaarraa 21ffaa keessatti majority qabnu qabannee warra kaan kush warra jedhaman ofitti qabannee nuti biyya kana civilization kush isa duraatti deebifna jennee yoo kaane eenyutu nu fuuldura dhaabbachuu danda'a isa jedhu achirratti immoo kana wajjin wal qabate warrumti kana defend godhu amma waa'ee ida'amuu kana yookiin maddammarii kana maal kana yoo hankaafnu ta'e warri kana defend godhan iyyuu sorry warri as jirtan dhiisuu dandeessu warra kaleessa revolution democracy yani waggaa 27 afuufaa turantu arramuwas garagareeto waa'ee ida'amuu waa'ee maddammaruu no jedha zeris achitti iyyuu rakkinni jira jechaadha
achirraadha kan ka'a. Inso sodaatu hoggaa diffeendi godhan hoggaa dubbatan waa'ee isaa wannoo jedhan. So achirraa korreektii otoo ta'ee gaariidha natti fakkaata. Galatoomi. Yaada kee hin fidne yoo ta'e daqiiqa sekondii 20 siin kennu. Okay. Akka sadaffaa irratti kanan kaasuanii yoo daqiiqa sekondii 20 keessatti akkamitti hojii godhu Oromoon yoo walii gale jaarraa 16ffaa keessatti ida'amuu inni jedhamu kuni har'a Abiyyi ijaa fideef miti. Jaarraa 16ffaa keessatti Oromoon kan mo'e ijaa walitti ida'ameef. Jaarraa 19ffaa keessatti iyyuu under quote unquote tokkummaan Oromoo akka ana ilaalchinni kiyya addadha. Tokkummaan Oromoo biyya Impeera Itoophiyaa kana jalatti kan turuu danda'e under the Ethiopian Empire walitti ida'amuu danda'uu isaatiin. Jaarraa 20 keessatti akka kalendarii Gregoriyaanitti bara 1974 Oromoon ijaa walitti dhufee ta'uwannoo jedhe Itiyoos Koroneel Dabalaa Dhinsaa Haile Sillaaseetti dubbatee ta'u kan wannoo irraa buuse. Oromoon abbaa lafaa ta'uu kan danda'ame kan lafni isaa irraa fudhatamee garba ta'ee maal ta'ee gurgurame ijaa walitti ida'amuu danda'ameef. Qeerroon 21st century kanatti kan inni mo'uu danda'ame ijaa walitti ida'ameef. Warri bosona galtan immoo hin dandeenye. The minority gaaffii saba bal'aa gattaniit the minority question secession maal jettanii baqattanii deemtan. Mo'uus hin dandeenye jechaadha. So it is qeerroo kan walitti ida'amtee maal gootee too bilisa hunduma keenya iyyuu bilisa nu baafte jechaadha. Arras immoo walitti ida'amnee yoo noon goonu ta'e warra kaan kush civilization 89% arras warra gaaffiin isaanii kaleessas arras Oromoo fakkaatanidha. Nuti biyya jaroonni warri diqaalaa afaan Oromooti waan jedhamu beeku nurraa fudhatte kana walitti dhufnee yoo noon goonu ta'e immoona. Maaliif onnoo jennaa isa jedhudha galatooma.